ganama panna oromumma sertu sera namoma waloma wali gadanggal tinama waloma sirna gadaa kutaa tokkoffaa. Sirni gadaa sirna ittiin bulmaata Oromooti. Gadaan jaarmiyaa umrii fi dhalootaan ijaarame yoo ta'u sirna bulchiinsa dimokiraatawaadha. Gadaan sirna ittiin siyaasni, diinagdeenii fi hawaasummaan uummata Oromoo ittiin murteeffamu. Kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Sirni gadaa dimokiraatawaa ta'uu isaa beektonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduun mirkaneessanii jiru. Keessumattuu sirni kun uummata Oromoo Gujii fi Booranaa biratti hanga ammaatti osoo hin jeeqamiin jeebantummaa isaa eeggatee hanga har'aatti jira. Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu yookiin murni ilmaan korma tartiibaan keessa dabran sadarkaa gadaa jedhama. Sadarkaan gadaa tokko waggaa 8 qaba. Waggaa 8 kanaan namni Oromoo hamma gaafa dulloomee du'utti hawaasa keessatti bakkaa fi qoodama dalagaa qabaata. Sadarkaaleen gadaa ilmaan kormaa keessa dabran bakka gariitti amala addaa yoo qabaatan illee waliigalaadhaan garuu akka armaan gadiitti keenya. Dabballooma waggaa dhalatee kaasee hanga 8tti. Gammooma waggaa 9 hanga 16. Dargaggooma waggaa 17 hanga 24. Qondaala kuusaa waggaa 25 hanga 32. Raabooma waggaa 33 hanga 40. Gadooma waggaa 41 hanga 48. Yuubooma waggaa 49 hanga 56. Dabballeen sadarkaa daa'immaniiti. Daa'imman umrii dhalatanirraa kaasanii hanga 8 qaban dabballee jedhamu. Rifeensi mataa mucaa sadarkaa dabballee hin haadamu, guduruuf guddifata. Akkasumas dabballeen maqaa kan argatu yeroo sadarkaa kana hulluuqee amma sanaatti maqaa manaatiin waamama. Warri isaanii horii aannanii kan hin qabne yoo ta'an gosatu obaasa. Sagantaa keenya sirna gadaa kutaa tokkoffaa kanuma irratti xumurra. Sagantaa keenya kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Chaanaalii keenya Sagalee Kitaabaa like, share, subscribe godhuutiin nu jajjabeessaa. Galatoomaa.